waan abjoota akka ontala Oromoo tokko warri Oromoo kaatanii gaaf tokko akka nama Oromoo tokko Oromoodhaaf way godhu jedhee osoo yaaduuti si argee jechaadha. I was so proud, I was so happy. Baay'ee gammadna. Ana duwwaa miti namoota baay'ee gammade. Garuu ani gaaf tokkollee kaattoota Itoophiyaa gaaf tokko deeggareen beeku. Namoonni beekan kana they will be my witness. Obbolaan kootan leeroo dirra Keeniyaan haamuutin jedheera hunda. Sagalee ol qabi. Tole shimee mifitu. Yeroo hunda Keeniyaan haamuutu jedheen hawaa jechaadhaan. Maalifiin warri kaatan kun Oromoodhaaf waa tokko bu'aa akkam buufne waan beekuufanii jechaadha. So gaafa ati moote sun baay'een gammade. Gammachuu kan hin jedhamne bakka abjuu koo dhugaa naa ta'e simply let me say that way. Haa ta'u immoo garuu immoo akkas wanti sun gootee ati lubbuu keetiif waan hundas kennitee kanas nu goote. Akka ilma Oromoo tokko waraan namtis itti dhagahamee jechaadha. Malee ati wanta unfaa keetii barbaadde goote miti wanta sun. Har'a garuu namoota jireenya hin taanee fi Oromoo saamuuf Oromiyaa deeme warra as Ameerikaa keessa jiraatanii jireenya mana kiraa kaffaluu dadhabanii ijoollee isaanii guddisuu dadhabanii biyyatti galanii ilmaan Oromoo saaman ilmaan Oromoo gurguran biyya Jawaar hiite biyya Hacaaluu nyaatte governmentii sun keessa deeggaruu kee dubbanni kee anaan akkan talata Oromoo tokko natti dhagaamee sitti gaddeera. Haa ta'u immoo kabaja sirreessii qabnu jechaadhaaf waa badaa sitti dubbannu of sirreessuu qabda. Lammaffaa immoo namoota ati hiriira wajjin qabdu jechaadha. Namoota siinsi madaanan illee miti. Warra asii mana qabna maal qabnaa jedhan malee warri ilmaan Abashaa isaan kaballaan kuma wanti loorii qabatan dhabaniitiin goofandimii warra banedha. Anillee warra Abashaan akkasasteetti. Garuu ani akka biyya alaa jirra miti warra hojjennuuf ofiin jenna. Qexxee warra biyya jiru keessaa unullee goofandimii kuma 10 warra goofandimii barbaadutu har'a nuti mana qabnaa nuti gana qabnaa nuun jedha. Haa qabaatani gaarii eega kana qabaattee maaf ilmaan Oromoo hiyyeessa dhaqxee saamta. Namoota akkasiitu wajjin deemaa jirta Fayisaa of sirreessi. Ati dhugaa sammuu keetii yaaddeet wanta kanatti amantee goota taanaan hajallaayyuu itti amantee dhaqxe simmiidhu beektaa ofii keetti amantee sammuu keetiin itti yaadde taanaan. Haa ta'u immoo garuu warra har'a nama kaleessa Jawaar wajjin haasa'aa turan borummoo ati biyyatti galanii warra dhiiraa dubartii isaanii hin qabne warra baranne jedhanii sobanii barumsa isaanii garuu homaa jireenya biyya kana kompiit godhanii jiraachuu hin dandeenye. Ijoollee isaanii guddisuun eenyummaa isaanii hin beekne wajjiniin of madaaltee of gadi butiini sammuu keetiin laali itti amannaan deeggare ofii kee garuu ofii kee gaafadhu. Dhuguma dhugaan jiru akka goobana daacee booda kan gaabbine akkuma goobana daacee ilmaan goobana daacee akka hin taane hojii goobana daacee hojjeteen atillee kan atiif warri kee abbaan kee garbummaa jalatti hafne atillee harka kee ol qabdee hankaatte waan goobana daacee nu gurgureef hanni godhe sun irra deebinee gochuun qabnu osoo goobana daaceen ilmaan Oromoo nyaachuu baate nuti kanan taanu ture har'a gochi inni godheedha hammaadhaa nu dararee gabrummaa jalatti nu hambise jechaadha. Isinillee mee dhuguma nama Lammaa Magarsaadhaan taanitu Oromoodha ta'a nama Lammaa Magarsaa ganitu dhuguma Jawaar nama hidhamuu qabuume ani waan Jawaar jaaladhu osoo hin ta'in sammuu keessan qulqulleessaa laala dhuguma Jawaar kana deserve godhaame akka namaatti akka nama tokkootti akka dhalataa biyya suniitti akka waan inni godhe does he really deserve that? Dhuguun barbaadu. Does he really deserve that? Deserve godhaamu namni mucaan kun Jawaar hidhamuu deserve godhaa. Baqqala Garbaa hidhamuun deserve godhaa dhuguma. Mee warra maqalee jettan isatu natti aanaa warra TPLF irratti. Meeyyuu isatu TPLF wajjin taa'ee Oromoo fixaa ture moo Jawaartu fi baqqalee faatu har'a hin eega Oromoo mo'atee booda moossanii isaan darbatanii booda warra dhaqeetu kamidhamee han harka isaarra dhiigni jiru. Nama Oromoo TPLF wajjin qalaa ture ijoollee Oromoo muraa ture ala sallaayii ta'ee fixaa ture moo nama Oromoodhaa jedhee halkanii guddaa hirba dhabee warra hidhamee hiikame kamidhamee har'a immoo jarri warra aangoo dhabee wajjiniin dhaqxee waa tokko poolitikaa wajjin biyya tokko jiraanna beektaa wanta walirraa barattullee jirtu wanta wal sirreetullee jirta. Isaantu dhugu harkarraa dhiiga qabamu nama kanatu harkarraa dhiiga qabame. Dhuguma Abiyyitti Jawaarii dhuu qabame dhuguma sin kana dhuguma dhugaa kirrii keessanii dhugaa keessaniif kana dubbachaa jirtu. Dhugaa keessan jiru dubbachaa jirtu hin jedhe. Ani akka kootti yaadee nama gaafadha. Maal ani nama bilisaan yaadu waan hin ta'eef. Ani waan society yaadullee nama yaadu miti. Koobaa koo yaadu akka warra koo akka obbolaan kootti yaadu akka haadha kootti yaadu akka abbaa kootti yaadu akka warra na guddiseetti illee yaadu akka kootti yaadaadhe eenyunu ani akka namni kootti yaadu hin barbaadu. Haa ta'u garuu mee haqni jiru mee callisaatumaan
ati ko goota keenya jenneet hammam turte mee isa keessa galteeti riyoo keessa ilmaan oromoo miti asirarraasichi keessaa si baasi nyaatamnu jettee jedhameetini goofandimii bana waan danda'aniin goota keenya siin jedhanii nun qaanessatan of qaanessitu dhugaa ati nama beekaadha annas si kabaja ati nama abjuu koo dhugaa naa gooteedha afaan ittiin si dubbadhu illee hin qabu haamilee sin qabu humna sin qabu karaa waan hundaan na caalta waan oromoo gooteen illee na caalta anis amma beekumsa koo hamma qabeenya koo hamma danda'u oromoodhaa godheera haa ta'u garuu wal caalla bakka na caaltutti na caaltu addunyaa irratti eenyummaa keenyaaf dubbatteetta nan si kabaja dhugaa har'allee nan si kabajaati dhiiga koo lafee walirraa qabna dhiiga walirraa qabnaa ittiin si afaan si dubbadhu hin qabu garuu of sirreessi dhugaa jiru argi dhugaa jiru ofii kee yaadi jarri kun si madaalani jarri ati wajjin gaatee kaleessan si dhaga'ullee hin barbaanne hanuma ijoolleen ishee ergote laalitu waan bira darbe malee dhaga'ullee hin barbaanne exactly what they said na dhukkubaa'ee kana laaluun sirraa kana dhaga'uun barbaadu si madaalan jarri kun biyya alaa dhaqanii kompiit gochuu dadhabanii maqaadhaaf dooktarii maalaa jedhan malee hojii isaan hojjetan maallaqa isaan argatan hannuta argannu hin caalu dhugaan sitti ma eega soo isaan Itoophiyaadhaa gaddaniit namni isaanii barate Oromoo keessa dhabametti biyya asii dhiisanii galanii meenatti namni barataa meeqa ajjeesisiisa namni hamma isaanii barate biyya keessa dhabametti kan isaan achi deeman mee asii deeman ham barate ajjeefamaa achi baqachisan maaf saamu lafa maaf hojii jamara jaraa qabatu an biyya dhaqee hojii qabachuun barbaadu maal anas dalaguu nan danda'a warra hireen qabneefan kenna maaf asii galan isaan mee namni isaanii barate biyya keessa hin jiru namni isaanii beekan amma isaanii biyya keessa hin jiru hattoota biyya kanatti jireenya hin taaneef ijoollee isaanii guddisuu hin dandeenye food stampii fintiniidha maqaadha doktorummaan isaanii damoza mafi waragate they don't make more than 100,000 100,000 make goote kuma digdama isee gootu jireenya Ameerikaatiif jechaadha jarri kun kanaafuu ofii kee akka yaadduun barbaadan ofii kee yaaditi deeggar nama deeggartullee barbaadde namoonni si maddi jiran si madaalan Fayyisaa Lellisaa si madaalan gonkumayyuu karaa kamiyyuu si madaalan warri engadda abashaan nu kabalde jedhanii kuma kudhaniif goofandimee warra deemedha waggaa meeqa Ameerikaa ta'anii jaroota akkana wajjin akka si madaalan of kabaji si kabanya si jaalan of sirreessi sammuu keetti amantee deeggarraan immoo anillee sin deeggar ofitti amaniiti ofii kee dissaa godhiti lafa jarri har'a sitti gurra sirraa muran kana hana kaakayyuu koo fana kaakayyuu keeti ijoollee tuulama caala abbaan fedhe midhamne arsiin tuulama caala midhamne harargeen tuulama caala midhamne lafa abbaa koof abbaa keessa hammamaa jira hana kaakayyuu koof kaakayyuu keessa hammamaa jira obboleessa ati wajjin suura kaati qawwee baatti isa gombisanii tan isaan har'as siin maddi atillee taanta goomana daace umnisaa du'a ta'e otoo jedhee du'e wallaalummaadhaan atillee dubbii akkasii ijoollee goomana daace nuun jechisiisina dhumni keessan lakka goomana daace gaddisanii duutu akkas ta'uun qabnu miti lafa isaan murannuu kennan kana nuti itti baanee isaanii murree kennuu qabna abbaatti taanii ani kunoo dhugaan sitti ma boru do you think yeen Baqqalee Garbaa faatti nan dhiyaadhaan maraa faatti nan dhiyaa Jawaaris nan beeka ture biyya kanatti wal beekna sirriitti jaanis wal arginu wal daasumneera garuu osoo aangoo qabatanii sumni tokko isaarraan eegu isaallee akkanaan kennee nan beekan hin barbaadu iyyuu isaanis immoo sabaan falmatan malee namaaf waa'ee aangoo kenna bitanii miti namattiin bituu bitan isaatti seenan kana beekaati ati bitamtuu miti ati ilma dhiiraa ilma qulqulluu ilma Oromooti sin beeka wajjin taa'ee saasa'eera ati ilma qulqulluu Oromooti ati gantuu miti nama har'a abbaan koo beeku haadha kun kabaja haataati koo Amaaraa abbaan koo Tigree dhahee kaadii ati isa wajjin wal madaaltu warra baashin beekne haa caaluu akka sagaagaltuu fakkeessi haasa'uu barbaadu dubartoota akkasii haa caaluu hundi keenya arginee beekna warra arginee beekna caaluu wajjin akka ishiin wajjin guddattee umuriidhaallee waliin argani akka ishiin isa beektu akka ishiin wajjin jiraattee tokko akka waa tokko qaaneen naasaallee laayivii gadi baaneen naasaallee waan namaallee dhoksu oosu they are trash gadaantummaa gadaantu haa caaluun kana naan jedhe kana naa ta'e waan haa caaluun jedharra gadi baatee haasofte maal'an haa caaluun Oromoo hunda jaalata haa caaluun aanillee na jaalata Oromoo hunda jaalata haa caaluun ani konsertii haa caalu deedham sa'a 4 oomnee deemne nuti ani konsertii eenyubu sa'a 4 oofee hin beeku but to see haa caalu concert I drove 4 hours 8 hours back and forth because he deserved it waan isa kabajuu sirba sa'a banii yookiin bakka biraa dhaqee bakka sirbu dhabee miti kanaafuu soba keessan achi nurraa dhiisaa ijoollee tuulamaa ijoollee finfinnee ijoollee shawaatu dhumaa jira yeroo ammaa ijoolleen arsii kaatee innaa loltu ko haa caaludha jettee handuute ko
hacaaluun mucaarsi xidhalateeti hacaaluun hararri xidhalateeti shashamni xidhalateeti ilmaan Oromoo dhugaa waan ta'aniif isaan Oromoo haqaaf waan dhaabatan isaan nyaatu fa'an bulguun afaan itti baasu ani obbolaan koo wajjin musliimas nan ta'a kiristaanas nan ta'a waaqeffattus nan ta'a arsiis nan ta'a baales nan ta'a hunda keessan ta'een jiraadhaan ani shawaan Oromoo cabsuuf kaatitaanaan arsii ta'een shawaa waraana kana beeka warri sobdanii amantaa fakkeessitanii kirrii keenyaaf ajjeefamne hennaa asii finfinneerraa ari'amtee qalamtee akaakayyuun kee taaddeefaa burrunnaa fannisan hennaa qalamtee si eessa baaketti baqatte maaf Gojaamitti hin baqatin maaf Gondaritti hin baqatin kiristinnaa ta'e maaf achitti hin baqatin warra saree warra gantu har lubbuu keessa baraara har'a ganuu barbaadde Oromoo hunda miti moon akkasii isin beekna isin irraa gashina galtan akka goomandaacee wajjin warra keessanitti galtu malee isin ilmaan arsiitti taphachuu hin dandeessan ilmaan Oromootti taphachuu hin dandeessan dhumna arsii wajjin dhumna nutillee anillee arsii wajjin nan du'a anillee arsii anillee musliima kana beeke Oromummaa kootti dhufnaan amantaa mitan na fayyisu qinnoon qaaloftanii xinnooshii warra jenereeshii ammaa kana dogoggorsuudhaaf asin laaltan hin ta'u yeroo keessan gubaa jirtu nama lama tokko dogoggorsuu dandeessu warra garuu Oromummaa keenyaan guddanne warra eenyummaa keenyaan guddanne ilaa taakkuu tokko asii as nachuchooftani ani obboleessi koo arsiitti dhalachuu danda'a ani shawaatti dhalachuu danda'a ijoolleen asitti dhalte Oromummaa ishee beektee mintan ishiin kaate arsiidha jettee wallagga jettee shawaa jettee gargar nu baasa warra goomandaacee hojjetan isin harka jalaatti galtanii gowwummaa isinitti illee kolfu kana beekaa maalifiin warra Tigraay akkas hin taane maalifiin warra Amaaraa akkas hin taane natti maame ani isin akkanatti afaan bantanii isaan isin warra shawaati isin jedhanii naa jala kaattanii maalifiin warra kanaan akkas jedhuuf jala kaachisuu dadhaban natti maame dhugumame dhuguma arsii kamtu sin miidhe natti maa arsii kamtu garbummaa sin jala sin gate beeta kristaan jira arsii keessa lafa Oromoon saabe kristaan awal muslimaa dhadhugaa dubbachuudhaaf oote lafa shawaa akka jirti isaan amantaa keessan afaan keessan hin dubbattaan han jedhee kokkee nu qabee nurra deemaa jiru har'a eenyudha natti maame kokkee keenya nu qabee finfinnee keessa afaan keessan hin dubbattanii afaan Oromoo mana barumsaatti dhaabachuu qaban jedhee eenyudha natti maame ati Fayyisaa keenya Fayyisaa ilma Oromoo akka Fayyisaa si beekna akka Fayyisaatti akka Fayyisaa haase warra sirraa maa afaan battanne Fayyisaan goota keenya maali warra especially warra waggaa lamaan irraa Oromoo aktivistii taatan nu argaa dhiira barbaachisa irratti baatanii nutti fakkaata dhiifa mana godhan dubartii biraa arrabsuullee hin barbaadu garuu olin gadi intin hin jedhina dhiiruma argattu suuta keessa fuura keessan postu godha waa'ee Fayyisaa waa'ee bilhaasuudhaaf sammuu keessan sin eeyyamu achi hin geenyesin barumsa dubbisuu waa baay'ee nama barbaachisa beekta anis hin caala beekachuudhaaf otoo hin ta'in wallaattu tasin warri dhiiraa moo dubartiidhaa jettanii waan hin deeggara ta'u laayigootan of dhiisaa yaada sammuu keessan isinillee so farrisaa akka farrisaa nu siniin hin jennu nuti Fayyisaa keenya maati farrisaa keenya akka farratu hin taane Fayyisaa ani dhugaa ani gaa akka tan gammade gaafata akkas goote sitti meeralle beektamu keessa Oromoo hunda takkas ana takka carratees taase warris taase an beekta hunda keenyatti si gammade Manisottaatti akkamitti si sagadame akka leenca takka leencummaa kee kabajne akka si hirmaanne si fuune beekta ati gootummaan si malayyu ati ko biyya pirezidaantii ta'uudhaaf ko barumsa barbaachisu atu pirezidaantii Oromiyaa ta'uu dandeessa pirezidaantii piraayim ministeerii biyya Itoophiyaa ta'uu dandeessaatu maal abbaasaa kun diqaalaan si ajaji maal abbaasaa diqaalaadhaa sagaddaati isaadha ammoo anatti obboleessa koo jette obboleessa kee miti obboleessi kee si gannaan obboleessa kee miti an obboleettii kee tee si gannaan obboleettii kee miti isaadha hantii peello wajjin dalagee maan Oromoo lafarraa ficcisiise waggaa 27 Johar miti Baqqala Garbaa hidhamaa ture TPLFin Johar ari'amee scholarship dhaan haa ba'u malee asiisaan raaseen isaan buuse Joharidha har'ee ga bu'anii booda moodaqan argite leenca du'e lafatti hawwaraan sodaattuudha malee akka du'e beektee irraa dhiiftee wajjin as waan sirreessida kana sareedha qaallee irra hiinee irra gudeednee abbaa jedhe saree afaan bofa afaan dhibbaa han sammuun qabne
nama Oromoo arrabse nama Islaam arrabse jala bobaa jala kaatee har'asiin mi'aatumti mee dhuguma nama Daani'el Kibrati deemutu dhuguma Oromoodhaa dhaabbataa Fayyisaa mee dhuguma natti hime warra asii jireenya dadhabee biyya deemeetu nama barateetu hin jiru mee bakka isaan hojii argatan bakka isaan gorsan bakka isaan maalii ta'an gorsaan ta'e Oromoon dhabame hamma isaanii baratan asii shaanxa isaanii baatanii biyyatti galanii damoo Oromoo saaman haadha Oromoo ilmoo Oromoo lafa Oromoo saaman mee natti hime mi'aatumti dhuguma jarri kun uko akka keewu haadha manaasaa abbaa manaasaanii hookiin immoo ijoollee isaanii riskii godhee miti naa Oromoo rakkina keessa jiru harka isaanii ol qaban har'aadhaan isaan galan eegaati riskii sun fudhattee booda lubbuu haadha kee abbaa gabbaa kee qabsee riskii sun fudhattee riskii sun isaan garuu asii sirbuu suran hubus riskii ati fudhatte sun rabbiin taanee warri kee hafanii har'a isaan warra isaanii askaanii biyyatti galan warra haadha isaanii duutee warra du'aa dhaqee awwaaluu sodaateedha sittan himaa hin beektoo ta'e Fayyisaa simmadaalani obboleessa koo simmadaalani hanaa caaluu nyaate siif hin ciisu kana beek biyyi Johaar hiite Johaaraan hin malle siif hin malu guyyaa eeggata siif malee guyyaa eeggata isallee ajjeesaniitillee du'a sitti dhufa du'a saree duutaatillee booda akka gaabbiin hin dhufne har'a of sirreessi ilaa namni hin baranne waa tokkoof waan masa fuuldura jiru ilaala beektaa duubaan jirutti mul'atu namni intelijentii sammuu qabu garuu duuba sun maaltu jiraa jedha gaara suntu duuba maaltu jira bishaantu jira moo mana jira moo nama jira dheeyyaadha duuba biyyi maaltu jira duuba inni hojjechaa jiru Oromiyaa jigsaa jiru maaltu jira dheeyyaadha hanarra sitti mumiti inni maaltu sitti ammaan gochaa jiru argaa jirta ilmaan Oromoo qalaa jira gudeeraa jira ajjeesisaa jira nama afaan Amaariffaa Oromoon haasofnedha hanamma yeroo Oromiyaa keessa deemaa jiru maaf kana ta'amee natti dhuguma shawaadhaa gaddeetiillee ilmaan shawaa ta'eeti dhuguma unufoorraa arsii diina keenya gaafa diinni nu fannifte finfinneedhaan oreete warri keenya isatti baqatan nuti warra biddiran deebifnedha nuti warra galatan qabnedha nuti warra keenya du'arra hambise fannurra hambise warra nuti illee ilaa goobandaa celle isaan ajjeesu Oromummaa warra mana keessan dhuftanii nu fudhate nuti isaan waraannaarra isaan himannaarra dhuguma karaa waaqaas karaa namaas kun nawriidha nuti nawranyaa miti safuu hin jedhu bakka kanatti gargaaramaa uffannaa keenya miti nyaata keenya miti safuu kanarratti gargaaramaa harka nuu laatiin ciniinnu harka du'a nurraa dhoowwan ciniinnu miti obboleessa keenya hin ciniinnu ilmaan sinqoo maddoo ilmaan arsii musliima taanii kiristaan dhiiga koof dhiiga keeti dhiigni isaanii na keessa jira si keessa jira ani dhiira Oromoo malee ani dhalachuu hin danda'u ture ati dubartii Oromoo malee dhalachuu hin dandeessu turte eenyummaa kee kana beeki ati anaaf abbaa anaaf obboleessa ataaf anaaf ijoollee mucaa ati anaaf waan hundadha anillee siif akkasi dhiira Oromoo kana beeki dubartii Oromoo eeggadhu dubartii Oromoo kana beeki dhiira Oromoo kabajii seeraan of eeggannee wal deeggarree fuulduratti adeemu kan beeku qabdan immoo ijoollee arsii duwwaa arsiin duwwaan bilisoomti oo barbaadan immoo nuti dhaqnee achiin wajjin duuna malee ilaa anas ta'e miten kana haasa'u humni barbaachifnaan lafti kun sorreen deeman biyya kurti humni barbaachifnaan as ta'e namman gargaaruun qarqaaramu humni barbaachifnaan dhaqeen du'a ani garbummaarra du'ani lafa karraa dhawu booyya akkasina guddise abbaan koo nadhamaan kanaan immoo hanan xiiqii nama qabadhee naman gadhimne yu kanaafan ani xiiqiin na keessa jiru dhaqeen du'a gaafa namni dhabame humni dhabamnaan nama tokko kabaleen yookiin bishaan nama kabalu bishaan tikini du'uunaa wayya as ta'e natti tolee du'ura ati nam fe'ee jedhee dhiisee waa'ee namaa osoo hin ta'in sammuu keetiin laali dhugaa jiru dhugaa Johaarii dhamuun balaa natti mee shaneet ajjeese jedhu irra deebi'een dubbadha dubbii kana shaneetu TPLF wayyaanee tu hacaaluu ajjeese dhugaan 100% taasisaan isaan jedhan kisin jedhan taa'uudhaan eega ajjeese awwaala maaliif finfinnee keessatti dhoowwamee natti maa shaneetu fi TPLF finfinnee keessa jira laftan isaaniiti lafa taakkuu tokko mucaa keenyaaf maa dhoowwame buleessa keenyaaf hacaaluuf maa dhoowwame jagna keenyaaf maaf lafti taakkuu tokko dhoowwame natti maa eega isaan ajjeesanii maaf dhoowwame maaf Johaarii dhabame natti maa baqqalaan dhabe maa ijoolleen Oromoo funaan namti isaan ajjeese maaf intalli maddii turte sun maaf investigate hin taane mee natti wallaaltuudha na barsiisi na amansiisa intalli maddii jirtu dhokatti maa investigate hin taane mee intallaan biroo jedhamte sun eega akkas ta'e natti mimi
maaf haacaa lammoonaa eeggamame maaf akka oromoon reeffa isaan gaggeeffatan akka awwaalamne maa godhameme nam baraanatti mina wallaale maaliifin dhiigni argite ani ijoollee naaf na gorsee na jajjabeesse malee dhugaan sittema mana laayyuu seenee ture nyaachuu dadhabeen ani eegaree isa kana caannaa namni gammadu asirra ba'ee boo gana oromoon dabboo yana duwwaa miti oromoon arsii keessatti koo ani kana arguu jedhe nama uffannise jira ilma oromoo namni kun hundi sobaamee natti maa maaf dhoksanime maarreen fasaa akka osoo maaf evidensii hundi dhokatime eega shaniin ajjeefte eega wayyaaniin ajjeefte bitamtuudhaan nama koo namni taraayyuu ajjeesuun mala maaf dhokate natti maame kana nu barsiisaa maaf mana hospitaala keessa doktorra reeffa sadii olii gadi akka reeffa eenyutu men suurri kee fuul akkasitti abbaa keessanii na dhaqaa dhiqatu maaf reeffa boleessa keenya mee natti maan wallaaltuudha na barsiisaa ka warra beektan eegaa biyyiin ajjeemne natti maa haa barru responsibility qabdu moo beekta as a society wal sirreessuu responsibility qabna wal barsiisuu jechaadha kanaafu eenyumtu eenyu sobuu hin danda'u even nuti eega ajjeemne mee sidaa eega ajjeesan sidaa dhaawwaa tokko ta'e abiyyi ajjeemne sidaa haa dhaabnuuf abiyyi ajjeefne mana barumsaa abiyyenne haa bannuuf mee eega ajjeesan sidaa dhaawwaa tokko ta'e maa wasiila isaa ajjeesan eega akkas ta'e shaniitu dhufee qawweedhaan amboo keessatti ajjeese shaniitu dhufee ambootti keessatti akka hin dhaabanne dhoowwee akka namni awwaalli godheeme natti maame hinnaa isaa wuskii fuudhanii warra du'aa dhaqanii abbalaa haadhaaf abbaa bira ta'an nuti hin beeknu kana mee dhiisaa garaa nama jabeessitu waan isin fiddan illee jedhu waan isinitti hima waan kolfaa taatu akka durummoo oromoon isaanitti nu dhiisan jedhina rabbi oromoo garaa kutadhaa ciniinnadhaa hadhootu jara ajjeesuu qabna nutillee maqaa nuu kenna dhugaa isaanii gochuu qabna oromoon nama nyaata miti nyaanni isaanitti agarsiifne eega barbaadanii wanti nutti hafu hin jiru biyyi sun jigdee biyyi sun oromoodhaan hajallaa haadhaqxu biyyi sun kanaan duras dubbadhe nama dhagoo dhabne malee hajallaa haadhaqxu ani manni kun anaan nan jiraatu kan ibidda qabsiiseen biraa deema ibidda qabsiiseen biraa deema Johar wanjalanya OMN tu waa'ee zarii haasa'e mooyyuu warra isaatu warra kaantu waa'ee zarii haasa'e natti maa qeerroo shibbirtanya mee OMN waa'ee eenyu bada haasa'e beekame natti maame eegaa biyyi waan sirrii ta'e OMN maa balleessuu barbaachisa maa zarafuu barbaachisame natti maame warri san warra biyyi deeggartan kana isin raan baradha anillee san deeggara waan isin argitan arguu dadhabne ta'a wallaalaa taaniit jedhe namni lammaa gane eenyu fun ta'u kana beek lammaa gane Johar gane anaaf ta'ettee yaadda taanaan ilmaan oromoo taate ati yookiin sammuun sin dalagu yookiin ati waan margitu akkanatti argita malee duuba kanaa waan jiru laalullee hin barbaadu horiin illee galagalee laala beektaa waa tokkotti siqee laala fuunfateeti horiidhaa gadee ate jechaadha kana laaluu dadhabde taanaan waan jakee hunda duwwaa argita taanaan ati sammuun kee daragu jakee duwwaa arga malee sammuun kee yerna brilliant naf kun barumsa illee barbaachisu laaluu arguu qabda mee abiyyi ilmaan oromootti qawwee erge ወታደራት ኤርትራ erge TPLF itti garuu jaarsummaa erge kun maal sitti mamee natti mi kun maal sitti mamee natti maa TPLF jaarsummaa erge kadhateeti warra ajjeese warra haate warra gudeede warra luka harka mursiisaa ture wajjiniin alaqoota isaatti jaarsummaa erge ilmaan oromootti garuu qawwee fi wataadara gudeedutti erge kanaafuu waliin somnu wal somuun isin barbaachisu በአማርኛ ትንሽ ነገር ማለት እፈልጋለሁ በቅርብ ጊዜ ባለፈው የኦሮሞ ልጆች የሆነ ነጭ ሆምለስ ደብድበው ነበር እና ኢትዮጵያ የላኩት እንግዲህ በነገራችን ላይ ፎቶ ያሳያል I don't know if I got the picture or not እዛ ፎቶ ላይ ቄሮ
መምታትም አይደለም he was just standing there እንትኑ ያሳያል የነበረው ለመማታትም ለምን ይላል ነበርም ቄሮ እና ቀሪዎቹ ፕሮቴስት ያደርጉ ነበር ማለት ነው እና ለዚህ ንጉስ አሁን እንኳን ደህና መጣ ብያለሁ በገና ጋር ተሲንጀራ በግረብ ይሆን I was trying to show you some picture anyway I don't know what's wrong with it እዛ ፒክቸር ላይ አይታችሁ ከሆነ ነጫጭባው ሊመታው ኦሮሞ ሊመታ እንደዚህ ይያለ ማለት ነው የኦሮሞ ልጅ ግን ዋክ ያያረገ ነበር እንደዚህ ቆሞ በሳይድ ማለት ነው እና በአሜሪካን ህግ ለማታውቁ ሰዎች you stand your ground self defense ይባላል ማለት ነው መጀመሪያ እኔ አሁን ለምሳሌ አንድ ወንድ ቤት እሱ ቤት ማለት ነው ፖሊስ ብጣራና መታኝ ለምን ዝጣሽ ሚል ጥያቄ ይቀርብልኛል ማለት ነው ገብቷል ያ ቦታ ያ ሰው ቁጭ ያለበት ወይ የሰው ቦታ አልነበረም ልጆች የኦሮሞ ልጆች የነበሩ ፕሮቴስት ያደረጉ ነው ያ ሰው ነው ሄደባቸው ስለዚህ አኛ ቪዲዮ አለ ሁለተኛ እሱ ራሱ ነው ሊመታቸው እሱ እንደዚህ ያለ የኦሮሞ ቄሮ እንደዚህ በሳይድ ነው የቆመው ያኛው ግን he was going toward him to hit him ሊመታው እንዲህ ያለ ነበር ማለት ነው ያጫጭባ ስለዚህ ራሳቸውን ዲፌንድ ያደርጋሉ ህግ ራሱ ያለው ወይኔ ማሻን ይችላል because self defense or standing ground ካን ራስን ዲፌንድ ያለ መንገዱ ሄዶ እሱ ጋር ሄዱበትም እሱ ነው የመጣባቸው ይሄን ስለማታውቁ ግን እናንተ ሎየር እንይዝለታለን እንኳን ሎየር አባ ሎየር ሊያዙለት እኛም እኮ ሎየር መያዝ እንችላለን ያለ ሎየር ግን ይሄን ኬዝ እናሸንፋለን I can tell you that ያለ ሎየር ይሄን ኬዝ ኦሮሞች whoever ብትከሱ እናሸንፋለን because ቪዲዮ አለ ሁሉ ነገር ያሳያል ራስን ዲፌንድ ማድረግ ምን ነጫጭባም እንደሚጠየቀው ምን ልታረግ መጣህ ነው የሚባለው መጀመሪያ ለምን እርክ ይሉታል እሱ ከኛ ጋር ፕሮቴስት ያደርግ አይደለም ምን ልታረግ መጣህ ነው የሚባለው ስለዚህ ራሱ ነው የሚታሰራት እዛ ፕላስ ምን እንደምንከሳቸው ታውቃለህ ለጊዜያችን ትሪትን ለማድረግ ስም ለማጥፋት በዛው ከሰነየው ማለት ነው ከደሙ እድሜ ልኩን የማይከፍለውን ብር መጠየቅ ራሱ እንችላለን እኛ we can do that because he came to us እሱ ነው የመጣብን እኛ ያለንበትም እናንተ ግን ማታቁ ማህይሞች you should do something ምናምን ትለዋለች ደግሞ ያቺ እርጉዝ ትመስላለች aren't you pregnant ወዳ ትልቅ ነው ያላቀም እንግዲህ ልጁ በፉድ ሳምፕል ተሳድጊ ነው እንዴ አንቺ ያስጨፍጨፈሽው የሰው አስገድለሽ እሱ አምሮሽ ነው እርጉዝ ነው የምትመስለው ወዲሽ ትልቅ ነው አይደል ነው እርጉዝ መሰልሽኝ እንግዲህ የሰውዬው ከሆነ ልጁ ማለቴ ነው ገርፍሬንድ ተብዬ ሁለተኛ ነገር መናገር የፈለኩት አንቺ ማለት ነው አሁን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ በወርቃታ ቀብላችሁ ነጭ ደግሞ ሂድና ኢትዮጵያዊ ደብድብ ስትይ ነጭ ስለሆንክ ሂድና ደብድብ እኛ ልመታችሁ አንችልም ምን እየነገርሽው ነው እስቲ ቆይ ጭንቅላታችሁ ቢሰራ እኮ ማሰብ ትችላላችሁ አንቺ እኔ አሁን ኢትዮጵያኖች እኮ በባርነት ተገስተና አናቀም ግን ነጭ ይፈራሉ ሂድና ደብድባቸው ብዬ ለነጭ በነገር እሱ ጭንቅላቱ ስለማይሰራ ጭንቅላት ያለው ሰው በነገራችን ላይ ገንዘብ ያለው ጭንቅላት ያለው ሰው እዚህ ሀገር ሄዶ ሰው አይነካም because they have a lot to lose የሚያደርጉት ነገር ብዙ አለ አሁን ለምሳሌ እኔ ሰው መጥቶ ቢመታኝ ካልኩሌት አረጋለሁ ገብቷቸዋል አይደል አንድ ሆምለስ መጥቶ የሆነ ነገር ቢያደርግ እቃ ቢሰርቀኝ ራሱ አምናገነ go after him እንደ ሄድም ከነካሁ እቃይ ከመጣው ሉዝ ማረገው የሆነ ሳንቲም ሉዝ ላደርግ ይችላልው ልታሰር ይችላልው ላይፍ አለ ሉዝ ማረገው ነገር ግን ይሄ ሆምለሱ ሉዝ የሚያደርገው ነገር የለም ጌን ነው የሚያደርገው already his life is fucked up so he doesn't have nothing to lose አሁን ይሄ ሰው ሉዝ የሚያደርገው ነገር ስለሌለ ነው ሉዝ የሚያደርገው ነገር በላይፍ ቢሆን አይነካም ነበር to lose they're already በህይወቱ እንስልከ ሄዶ ነገራችን ለአሜሪካን ሰው ስለዛቸው የሚያደርጉት ነገር they use their own brain most of the time ሰው ስላላቸው አይበሉም ሰው ስላላቸው አያረጉም ለኛ ይሉንታ ምናምን ብሎ ሰው ቤት ሄዶ ራሱ because they do things right ተዋቸው አፋቸውን ይፈት ስለታደሩ ነው ተልኮም ይሄ ላይፍ የለው ምንም ያደርግ በቃ already life homeless packed up he doesn't have nothing to lose account ውስጥ ቢታየን 50 ብር የለም ላይፉ ቢታይ he doesn't have nothing house የለውም ሉዝ የሚያደርግ ላይፍ የለውም መኪና የለውም his life is already packed up nothing to lose ያደርግ ምንም አይመስለው ማሰብ ራሱ አፈልግ ማሰብ ራሱ አይችልም እንደዚህ ሰው ልክ I don't know ራሱ የምታወራው ነው ይክሰስ ልጆች እኔ
በታምሬን እንደ ጀግና የተባለ ለወር በተቀጥሩ ራሱ እንትን አትሉ በጣም ማፈሪያዎች ናቸው ሁለተኛ ቴሮሪስት የሚሉት ነገር አለ ቴሮሪስት ማለት ሚኒንጉን ጉግል አውር ሰርች አድርጋችሁ አንብቡ the meaning of terrorist እናንተ ነው ዲፋይን የሚያደርገው ቴሮሪስት ማለት አንድ ሃይማኖት ይበልጣል እኛ ያለኛ ወይ የሆነ ነገር ሳይድ ይዞ ሰውን አታክ የሚያደርግ ነው በሃይማኖትም በምን እናንተ ናችሁ ይሄን የምታደርጉት ስለዚህ ቴሮሪስቶች ማን ናችሁ እናንተ ናችሁ ቴሮሪስት እናንተ ነው ዲፋይን የሚያደርጉ no one else only you and you ነፍጠኛን ቴሮሪስት ዲፋይን ያደርጋል the meaning of terrorist እናንተ ዲፋይን ያደርጋቸው ስለዚህ ስታዋቸው ቴሮሪስት በሏቸው ካሁን በኋላ because they are terrorists ስራቸው ምናቸው እነሱ ነው ቴሮሪስት ዲፋይን የሚያደርግ ቴሮሪስት በሏቸው እስልምና መሆን እስላም መሆን ቴሮሪስት መሆን አለ ቴሮሪስት could be ክርስቲያን የፈለገው ሰው ቴሮሪስት መሆን ይችላል ስለዚህ እነሱ ነው ቴሮሪስት እነሱን ዲፋይን ያደርጋል እሱ አሁን ክርስቲያን አምጥታ አሁን ነጩ እንግዲህ ክርስቲያን መሆኑ ነው እንግዲህ መጥቶ እነሱን ቴሮሪስት አለ ይሄ ዲስክሪሚኔት እያደረገ ነው በነገራችን ላይ በብዙ ነገር ልንከሰው እንችላለን የሃይማኖትን እንትን ማለት እኛን ዲስክሪሚኔት አድርጎ አታክ ማድረግ በብዙ ነገር የሰውዬ የሚያስጠይቀው ነገር አለ እናንተ ግን ጭንቅላት ስለማይሰራ ነው ብንጠይቀው ምንም ስለሌለው ነው እንጂ ቢከሳችሁ በእውነት ነው ማለት እኔ ደውሉልኝ ይነግራችሁ 30 ዓመት ማስፈረድ ይቻላል በቀላሉ because የሃይማኖት የዘር እና ፐርሰናሉ በቶ ሰውን አታክ ያደረገ ሰው ነው በዚህ ሁሉ ነው የሚጠየቀው የሰውዬ ባንድ ነገር እንኳን አይደለም ልንገራችሁ ከነሱ ጋር ራሱ እነሱ እኛ ምን እንደዚህ ሴታፕ ምናምን አያገባንም እሱ ሲታሰር ያወጣታል ነጫጭባ አይደል ነጫጭባ መዋሸት አይችልም እናንተ ሞቻችን እኮ ጭንቅላታቸው ስለሚሰራ ነው እንጂ አረብን ወይም የሆነን ሰው ሙስሊም አጥቶ ቢያስጨፈጭፍ አንድ ቀን አታድሪያትም ኢትዮጵያን ራሱ መገልበጥ ይችላል ቢፈልጉ ነገር ግን ሙስሊም ኦሮሞዎች ጭንቅላታቸው የሚሰራ በኢትዮጵያነታቸው የሚኮሩ ሃይማኖታቸው ራሱ ክብር ነው እንደናንተ ልክስክስ ቢሆኑ አረብን ጠርቶ በአንድ ቀን ጣው ገደል ማስገባት ይችላል እንጂ እንደናንተ ውሻ ቢሆኑ ሞሶኒ ብላችሁ ኢትዮጵያን ሸጣችሁ አሁን ደግሞ የሞሶኒ ልጅ አምጥታችሁ ከስራችሁ ተኝታችሁ ሞሶኒ አባታችሁ እንደፈቀደ አሁን ልጆች እንትን እያላችሁ የማጋችሁ የሀገራችሁን ሰው ልታስደበድቡ ምን እናንተ እኮ የጠላት ናችሁ የጠላት ከኦሮሞ ህዝብ ነጭ በለጠባችሁ ከናንተ አይነት ጠላት ጋር ማንንም መኖር የለበትም የጠላት ናችሁ እናንተ የመጨረሻ ጠላት ካሪ ማጅን አንድ ሙስሊም ማለት ነው አንድ ሙስሊም ተነስቶ አረብ አጥቶ እነሱን ቢያስደበድብ እንዲህ ቢያደርግ ምን እንደሚሉ ሙስሊም ደግሞ ስማርት ነው እንደዚህ ዝርክልክ ነገር አለ የሚያደርገው ጠራርጎ ያጠፋሻል በት እኛ ሰዎች ነን አብረን ነው ሰው አንክድም ክዳታሙን ስላሉ ኦሮሞዎች የኦሮሞ ሙስሊሞች ክዳታሞች ስላልሆኑ እንዲህ ነገር ልክስክስ ነገሮች መግባት አይፈልጉም እንጂ እንደናንተ ስራ እናንተ ማስጠራረግ ይችላል ነበር የኢትዮጵያ ሙስሊሞች እኮ ናቸው ኦሮሞ እኮ ነው ይዛኔ የቴዶ ሲታረዱ አረብ ሀገር ምን እንደሆነ ዝም ብሎ ኤክስትሪሞስ ሲያርዷቸው እኔም ሙስሊም እኔ አብራቸው ታዳልቦ ይታረዱ ሙስሊም እንደዛ ነው እናንተ ግን ሙስሊምን ብታገኙ የክርስቲያን ሀገር ሄዳችሁ ሙስሊሙን አስቀቅላችሁ በልታችሁ የምትሄዱ ናችሁ አየናችሁ በተግባራችሁ ስራችሁ ይመሰክራል ሻሸመኔ ውስጥ ደግሞ የእናንተ ግሩፕ ነው እየገደለ እያረደ ምን እያለ ኦሮሞ አደረገ የሚሉት ውሸታቸው ራሳቸው ናቸው ያደረጉት ኦሮሞ እንደዛ አላደረገም ራሳችሁ ናችሁ ያደረጋችሁት ይሄው እኔ ደውዬ ደግሞ እኔም ላይቭ ሰራበታለሁ አሉ ልጆችን ያነጋገርኩት ራሳችሁ ናችሁ ከአብይ ጋር ታውራችሁ ነው ያደረጋችሁት no one else ሌቦች እናንተን የሚያምን እናንተን እንትን የሚል ማንም የለም እሺ አርሲ ምን እኔም አርሲ ነኝ እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ አም አርሲ do you think ያንቺን ኦርቶዶክስ ይዤ እያሸበሸብኩኝ ካንቺ ጋር ወንድር የሚሄድ መስልሻል ከአርሲዎች ጋር ሆኜ እሞታታለሁ ከናንተ ጋር ክርስቲያን ሆኜ ገነት ከምገባ ከአርሲዎች ሙስሊሞች ጋር ሙስሊም ሆኜ ከወንድሜ አርሲ ጋር ገሃነም እገባታለሁ እድሜ ልኬም ማለት ነው ይሄን እንድታውቁ ለመከፋፈል አይሳካላችሁ የአያቶቻችሁ የሰራው ዛሬ ይሰራል ብላችሁ ጭንቅላችሁ ስለማይሰራ እኮ እኛ ከናንተ ስንት እርምጃ ተራምነን ሞክሩት ጊዜያችሁን እዛ ላይ ፍጁ እኛ ጠለናችሁ ሄደናል ከናንተ ጋር መልከስከስ ይፈልጉን አብረን አጠናግረን ይዛችሁ ትሄዳላችሁ እንጂና ከነሱ ጋር ባሪያ ነው የናንተ ስርስር መሮጥ የሚፈልግ ኦሮሞ ራሱ በጥፊ ብለን እኔ እናቴ ለምን አትሆን በቃልቹ ብዬ ነው ማስወጣት 50 ሚሊዮን ኦሮሞ በሷ ምክንያት ባሪያ መሆን የለበትም እንጃ መሆን የለበትም 50 ሚሊዮን እኛ በእነሱ ባንድ በተወሰነ በጣት የሚቆጠር ውሻ ልክስክስ ብሬን የለው እንትን ብለን አናደርገው ለምን እናቴ አትሆንም እየገረፍኩ ነው እያሳደርኩ ሀገር ማውጣት ምትገባበት ጉርጓር ትገባለች እንጂ በኦሮሞነት ቀልድ የለም አርሲ ጨካኝ ነው ያ አርሲ ጀግና ነው
RC2 ምታምጡትን እናለ ለከስከሶች አኒ ሳይት ዱበቹን በርባዱ you know why nuto unumat malla kenya kenni sant way bita wajira jara kana lan lamu arrabsun barbadu so da enit sannan an enyu soda garu oromun gara jaba gari ha enyu ga godachu qab jabachu qab duun qam sanach ajjemni duuna male bakka jirut ajjesat biya keessattille isinin olu sala sa'un la farrandu balleessum kara hunda la farrandu barreessuf kaatu hingadimnu tumu አጋውን ገሎ አማራ ሞተ ቅማንት ገሎ አማራ ሞተ ለማን የተኙት የት ሀገር ነው እንትን የተቃጠለው መስጊድ የተቃጠለው እዛ ሲጨፍሩ የነበረው 17 ልጅ ታርዶ ማለት ነው አሁን ለንብረት ካሳ ይከፈል ይላል እስቲ ፈይሳ ሌሊሳ ጋፊቶ ጎስጋ ዲፈ ሞሮን ፈት እንዲቢያ አውቃስ ሲኖራችሁ እንደ ባክ እንደ ፖሊስ ቦሮምኛና በአማርኛ አይ ቀንጭላት እናንተ ባንድ ቋንቋ ሲደርቁ አማርኛ ደግሞ ያጋው ነው በነገራችን ላይ ከዛሬ ጀምሮ አማርኛ አንከት አድርጌ ነው የማወራው ሁሉ ነገር እየሰረቀ ያጋው ነው አማርኛ የወንድሞቼ የኩሽ ያጋዎች አንከት አማርኛ አይኔ ነው ካምባል አንከት አድርጌ ነው የማወራው ከወንድሞቼ ጋር ፈይሳ ሌሊሳ ማለት ዋንስ ከጅፈን ሲጋፈድ ወረሰሬን ጋፈዱ ያነን ወረሰ አብይ ደገርተን ይቻል እጆሌ ኩረት ወር ኩረት ሰደትና አፋን ክልል ሪጅን ማራኪ ሰጥ ጄፈመሱኒ ሁዱስ ማፍ አታከረ ገሰነን ቤክ why wasn't on the news ነምኒ በደይ ገሩ የደ ጨርቂ ሳፋርሲ እያቱ ማፍ በነፋዲና ከና እና ጆሌ ዓለም ተጥፍቶ አብይ ማ በነቤናትማ ኖሮ ዳበት ኦፊንሶቪና ኦፍሰርሬሳ እና ዘበራረኩት ይቅርታ ምን ላድርገው ነገር ትዝ ብሎኝ ነው እሺ ይቅርታ አድርጉልኝ እና እነዚህ ሰዎች ለማንም ስለማይተኙ የኢትዮጵያ ህዝብ አትነሳሞ የኔ ጥያቄ ያንተ አይደለም መናኒ 7 የተባለው ማለት ነው ሲዳማ አትነሳሞ የጀዌ ጥያቄ ያንተ አይደለም ፌደራሊዝም ያንተ አይደለም ነፃነት ያንተ አይደለም በቋንቋ ልናገር ያንተ አይደለም ሶማሌ አትነሳሞ የኔ ጥያቄ ያንተ አይደለም አፋር አትነሳሞ ኢትዮጵያዊነት እኔና ያንተ አይደለም የኔ ሞት ያንተ አይደለም መላ ኢትዮጵያ ህዝብ ጉራጌ አትነሳሞ ተዋርዶ መኖር አይበቃህም ኦሮሞን ለሚያዋረደ የኔ ጥያቄ ያንተ አይደለም የኦሮሞ መሬት ያንተ እኔና አይደለም ኦሮሞ አግራ ላይ አትነሳሞ ጀዌ ታሰረው ላንተ አይደለም አትነሳሞ ኦኤምን እኮ ላንተ ቮይስ አልነበረም ኦኤምን እኮ ጠፍቷል አትነሳሞ ማንነትን ያየኸው በኦሮሞ ልጆች ጋር ይቆምክለት አይደለም መላ ኢትዮጵያ ህዝብ የብሔር ብሔረሰቦች ተነሱ እያየው ነው ያ ላይፍ ገብታችሁ የምትናገሩ ብዙ ልጆች ትክክለኛ ነገር እያደረጋችሁ ነው ህዝባችሁን ቀስቅሱ የኔ ነፃነት ያንተም ነው አትነሳም የኔ ጥያቄ ያንተ አይደለም 1997 አሁንም አትነሳም የቄሮ ጥያቄ ያንተ አይደለም የኔና ያንተ ነው ተነስ መላ ኢትዮጵያ ህዝብ ለነፃነት መዋጋት አለበት ጆሃር የታሰረው ላንተ ነው ጆሃር የኦሮሞ ሳይሆን ጆሃር የታሰረው የሰው መብት ተሟጋች ነው ጆሃር ማለት OMN it was a voice for all Ethiopian voiceless for all Ethiopian ኢትዮጵያ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው ቮይስ ድምጽ ሲሆን የነበረው አሁን ታፍኖ ለምን ኦኤምን ማጥፋት ተፈለገ እስቲ ነገሩ ኦሮሞን ከጨፈለቁ በኋላ ተረኛ ትግራይ ናት ልንገራችሁ የትግራይ ህዝብ ለምን ዝም እንደሚል አላቅም በአሁን ሰዓት because ኦሮሞን ከጨፈለቁ በኋላ እናንተ አሁን ኃይል አላችሁ አስወር በአሁን ሰዓት ነው ተነስታችሁ አንድ ነገር እንዲፈጠር ማድረግ ያለባችሁ ታዲያ ተራ በተራ ነው የምናቀው ለኦሮሞ ብላችሁ አለ ማንንም ሰው የሚነሳው ለራሱ ለነፃነቱ ሁሉህም የምትነሳው ኦሮሞ ለራሱ አንስም እስካሁን ተዋክተና ሳይታናችሁ ሁላችንም የምንነሳው ለራሳችን ነው ትግራይ ሳንድዊች ልናረጋታለን እንዳሉት ያው ታቃላችሁ ካልኩሌት ያደርጉትን ከኛ በላይ ማለት ነው ከዛ ይሄን ኦሮሞን ህዝብ ካደከሙ በኋላ ይዞራሉ ኤርትራ በዛ ተወጋለች አብይ በዚህ ጋር ቦምብ ያወርድባል ከዛ ሁሉ ግን አንድ ላይ ተባብረን ሚወርዶንም ተቀበለን እምናወርዶን ብናወርድ ይቀላል ብዬ አስባለሁ ይሄ በትንሹ ማይንዴ አይ ሌላ ቀዳለን ካላችሁም ደሞኛ ያለቅነው አልቀን 10 ሚሊዮን ቢሆን ነፃ እንወጣለን እንጨልፍ ንጎንኩመዩ I think that's all I have to say በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ድረስ መልካም
ጊዜ ይሁንላችሁ ሼር አድርጉ ቴንክ ዩ ስላያችሁ አማርኛ ያጋው ነው ያጋው ልጆች ድንቁ ያጋው የኩሽ ህዝብ ምን ነው አንግሪ ሆናችሁ ተናደዱ ቀናችሁ እንዴ አትቁኑ ወጣችሁ ማውራት ምን እንደኛ don't speak Amharic why ያጋው እኮ ነው አማርኛ ያጋው እኮ ሆነ ሌቦቹ ተያዙ ሁሉንም ሰርቀው በቃ እኮ ያጋዋችን ሆነ እኮ ያጋውን ማናወራ ያጋው እኮ የኩሽ ብራዘር we are the same so አማርኛ እኛ ሆነ እኮ በቃ አይ ድል ያለ መጨረሻ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ ዋና ረጊሰኔ ፍማን ኦሮሞ ስንንገለቴ ፈዳ ጋራጃ ባዳ አመቹ ምናምን እንንጅሩ አንጨልብኔ ዱኑ አጄሱሌ ቀምነሳነች ባዴ ፈዳ ዋንተ ጎተን ሁንደዩ ሆነት ቆጶርተን ሁንደዩ ዋን ጎተን ሁንደዩ ስሪን ጎዳ ወራ ሐረኑ ቀላጅር ኦሮሞን ወይረው እንደ ዋን ኢፈ መጎዱ ሁንድምቱ ዋን በርባዴ ድድጌ ዋን በርባዴ ዱበቴ ዋን ባነ ኦሮሞ ሚዴ ቦሩሌው ማን ጎዴ ጀዴ ያዳ ካማ ቀቤ ገሩ ከስተውን ቀቡ እተገርሲሱ ቀምና አማቀቤ ነሞን የሮ አማቀውን ወይ ጎደን ገልፍ ገልሚፍኔ ዋንዶ ጎኔ we have to show them who we are as oromo borulle gebru somne boda ettagarsisu qabna only namni one meetesu and namni tanangalu duwa fejira when you heard them as much as they heard you that's the only thing they understand some people namu tok language sani hanatetu sani fingalu wan san you know wan san sigodan sun gafa san gote sani gal namu takasi jiru betta kanafu akas goda jabada qero baka jirtan hundanit mitsga warre alas bayo jetama jiru galatoma nagaw keessanif